Exercise 3.1 use the completing the square meter to solve the following. Maaliin fayyadamna jechuudha. The completing square dhaan fayyadamneeti kan nuti equation asirratti nu kennama kana kan ittiin nuti solve goonu jechuudha. Mee waliin solve haa goonu. Gaaffiin irra jiru x square plus 4x plus 1 equal to 0 jedha. Yeroo kana maal gootu middle term fudhatu. Middle term eenyudha? 4x dha. 4xin coefficientiin isaa 4 waan ta'eef 4 fudhatu. 4 maal gootu? 4 over 2 the whole square jettu. Equal to meeqa argattu? 4 dha. 4 dha. 4 erga argattanii maal gootu? Akka jiruun gadi fudhattu ishii kana jechuudha. Equation ishii kana gadi fudhattu itti daatu jechuudha isa kana. Takka immoo irraa hir'istu. Maal jettu? X square plus 4x plus 4. 4 ishii kana ishee arganne kana itti daana jechuudha. Ishee amma arganne kana kan nuti itti daanu. Plus 1. Plus 1 immoo ishee asii kana jechuudha. Plus 1 minus 4 jenna. Minus 4 maaliifini kan irraa hir'ifnu immoo akka original equation isaa kanarraa akka inni value isaatiin adda hin taane jechuudha. Gatii isaarraa akka inni adda hin taane kan nuti barbaannu jechuudha. Kanaafuu equal to 0 jenna. Equal to 0. Sana booda erga kan arganne maal goona? Ishii kana jechuun ishiin amma itti isinii mare kana jechuun ishii kana jechuun asii kaasee hanga asii jechuun x plus 2 the whole square dha. Kana faana wal qixa. Minus 3 jettu. Minus 3 immoo isaa dhufe tokkoo fi negative 4 kana walitti daatu jechuudha. Equal to 0 jettu. Equal to 0. Sana booda ishii kana x plus 2 x plus 2 jettu. X plus 2 x plus 2 the whole square equal to 3 jettu. Sadi negative anas dabarti jechuudha. Sana booda ishii kana balleeffachuuf jechuudha. Square ishii balleeffachuuf radical jala galchitu gama lamaaniin jechuudha. Radical jala galchitu. Sana booda radical jala yeroo galchitan square ishiin kun radical kana ni balleessiti. Sana booda x plus 2 equal to plus or minus radical 3. Sana booda xin wal qixa negative 2 ta'a jechuudha. Xin negative anas darba 2 negative anas darba jechuudha. Negative 2 plus or minus radical 3 arganne jechuudha. Xin wal qixa jechuudha. Negative 2 plus or minus radical 3 arganna jechuudha. Birra kan jiru immoo x square minus 6x minus 5 equal to 0 jedha. Maal gootu akkuma isaa irraa hojjenne ishii kana fudhattu. Middle term irraa coefficient isaa fudhattu jechuudha. Middle term coefficient isaa meeqadha? Negative 6. Negative 6 over 2 the whole square jechuun negative 6 lamaa fi roortan negative 3 negative 3 immoo square yeroo gootan meeqa argattu? 9 argattu. 9 erga arganne equation ishii original ishii gadi fidattu. X square negative 6x plus 9 minus 5 ishii kana gadi fudhattu jechuudha. Minus 9 jettu. Takka itti idaatu takka immoo irraa hir'istu jechuudha. Equal to 0. Equal to 0. Sana booda ishii tana jechuun x minus 3 the whole square jechuudha. Ishii kana jechuun. Aga x square dhaa kaastee hanga 9 ishii jettu kanatti jechuudha. X minus 3 the whole square jechuudha. Minus meeqa ta'a? 14 ta'u yeroo walitti daatan negative 5 fi negative 9 equal to 0. Sana booda x minus 3 the whole square equal to 14 ta'a. 14 as darba jechuudha. Negative ni 14 kun 14 as darba positive ta'a jechuudha. Sana booda the whole square irraa balleeffachuuf radical jala galchitu gama lamaaniin jechuudha. Radical jala rogeessitan maal ta'a?
iskeeriin kun raadikaala kana ni balleessiti. Sana booda x minus 3 tafaa equal to maal ta'a? Plus or minus raadikaala 14 ta'a. Plus or minus raadikaala 14. X wal qixa meeqa ta'a? 3 ta'a. 3 pozitiivaan as dabarti jechuudha. 3 plus or minus raadikaala 14 ta'a jechuudha. Gaaffii C irra jiru immoo 2x square plus 5 plus 3 equal to 0 jedha. Yeroo akkasitti nuu kennu maal gootu? Jalqaba irratti over 2 jettu. Over 2. Sana booda maaltu hafaa? Asii 2dhaan badaa maaltu nu hafaa? X square plus 5 over 2 x plus 3 over 2 equal to 0 tu nu hafaa. Sana booda maal goona? Ishii kana fudhanna. 5 over 2 kan jettu middle term jechuudha. 5 over 2 kan erga fudhanne 5 over 2 the whole square jennaa jechuudha. Isa kana lamaaf irraa jechuudha. Middle term kana coefficient isaa middle term lamaaf irra. Sana booda kana arganna. Ishii kana jechuun immoo 5 over 2 the whole square jechuun immoo 5 over 4 the whole square ifaan wal qixa. Kana jechuun immoo 25 over 16 ifaan wal qixa. 25 irra 16 ifaan wal qixa. Sana booda 25 irra 16 argannee equation ishii kana gadi fudhanna. Yeroo gadi fudhannu x square plus 5 over 2x plus 25 over 16 miti jire 16 plus jettuga plus 3 over 2 minus 25 irra 16 jettu wal qixa 0. 25 irra 16 itti daanaa. Sana booda irraa hir'ifnaa jechuudha. Takka itti daanaa takka immoo irraa hir'isuudhaan kan hojjennu. Ishii tana jechuun x square plus 5 over 2x plus 25 over 16 jechuun kan faana wal qixadha. X plus 5 over 4 the whole square kana faana wal qixa jechuudha. Ishiin tun kun ishiin jala sarare kun jechuudha. Ishii kana faana wal qixadha. Isa kana immoo yeroo walitti daatan meeqa ta'a? Kana jechuun 3 over 2 minus 25 over 16 faana yeroo walirraa hir'istan jechuudha. Asitti ishii kana 3 irra 2 hir'isuu 25 irra 16 kana yeroo walirraa hir'iftan meeqa argattu? Plus jettu. Plus meeqa ta'a kuni? 48 irra 50 ta'a. 50. Kana jechuun kirees cross gootanii baay'isuu dandeessu. 48 irra 50 irra meeqa? 30 meeqaati? 32 ta'a. Wal qixa 0. Asitti ishii kana jechuudha. Asitti 3 baay'isuun 16 meeqadha? 48. Hir'isuu immoo jettu 25 baay'isuu 2. Asitti kunoo 50 jettu ishiin kun 50dha. 50. Ishii jalaa immoo yeroo baay'iftan over jettanii 16 baay'isuu 2 jettu 32 wal qixa 0 jettu. Sana booda erga argattanii maal gootu? X plus 5 over 4 the whole square. Sana booda maal ta'a? Minus ta'a. Minus 2 ta'a. Minus 2 ta'u ishiin kun 48 irraa 50 yeroo hir'iftan negatiiva 2 ta'a. Over 32 ta'a. Wal qixa 0 jettu. Sana booda x plus 5 over 4 the whole square minus 1 over 16 ta'u tokkorra 16 ta'a. Ishii kana yeroo salphistan jechuudha. Tokkoon tokko kun immoo lamaan tokko kunis lamaan yeroo salphistan 16 ta'a jechuudha. 32 kun wal qixa 0 jettu. Sana booda x plus 5 over 4 the whole square equal to tokkorra 16 ta'a. Negatiivni kun pozitiivaan as darba jechuudha. Tokkorra 16 kun
Sana booda x plus 5/4 isa whole squarein kana wal qixa 1/16 kana jechuudha. Ishii kana raadikaal jala galchitu. Ishii kanas raadikaal jala galchitu gama lamaaniin jechuudha. Raadikaalli kun raadikaalli kun kamiin bada? Square kanaan bada jechuudha. Square kanaan bada. Sana booda maaltu nu hafa? X plus 5/4 qofa nu hafa. Equal to maal ta'a? Plus or minus radical 1/16 ta'a jechuudha. 1/60 hafa. Radical jala galchitu. Sana booda x barbaaddu jechuudha. X'n wal qixa -5/4 plus or minus 1/4 ta'a. Maaliif plus or minus ishiin jennu kun ishiin kun radical 1/16 kun waaniin meeqaan baha? Waaniidhaan baha. Afurmoo kudha jaammoo meeqaan baha? Afuriin baha jechuudha. Kanaafuu ishiin kun yeroo baatu azalaati 1/4dhaan baha jechuudha. Tokkoon baha raadikaala jalaa kudha jaammoo meeqaan baha? Afuriin baha. Ishii kana ta'a jechuudha. Asirratti plus or minus 1/4 jenneerra. Kanaafuu x'n takka maaliin hojjenna? X equal to -5/4 plusidhaan hojjenna. Amma booda immoo negatiivaan haa hojjennu. Plus 1/4 haa jennu. Yeroo kanaan hojjennu meeqa ta'a jechuudha? Wal qixa meeqa ta'a jechuudha? -4/4 wal qixa -1 ta'a. X'n yeroo tokko -1 ta'a. Yeroo tokko immoo x equal to jettuqa -5/4 ammoo maaliin hojjenna? Ishee asitti negatiiva jenne kanaan dura pozitiiva isa jennee yeroo hojjenne negatiiva tokko arganne. Yeroo negatiiva jennu immoo meeqa arganna? Negatiiva jenne immoo haa hojjennu. -1/4 yeroo kana walitti daataan meeqa ta'a? Equal to -6/4 ta'a jechuudha. -6/4 equal to yeroo kana salphistan lamaan meeqa? 3 kun lamaan -3 irra -3 2 ta'a. Kanaafuu x'n takka negatiiva x'n jechuudha takka negatiiva tokko yeroo maal ta'u jechuudha? Yeroo x pozitiividhaan yeroo jennu yeroo negatiivii ta'u immoo negatiiva 3/2 ta'a jechuudha.